Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oduu guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Turtii gaarii nu waliin taasisaa isiniin jenna. Milishoonni naannoo Affaar lafa daangaa Oromiyaa keessa maadheeffatanii jiraachuu jiraattonni aanaa Fantaallee himanii jiru. Ajjechaa hidhaa fi dararaan waraana mootummaa Itoophiyaa Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira. Oduu gaddaa gaazexeessaa fi gameessii Oromoo obbo Abdii Huseen du'aan duniyaa irraa boqotanii jiru. Amma oduu bal'inaan. Hidhattoonni baay'inaan gara 250 gaan yeroo ammaa naannoo paarkii Awaash maadheeffatanii lolaaf qophii irra akka jiran jiraattonni naannichaa himachaa jiru. Akeekni milishoota naannoo Affaar irraa ta'an kanneen inni guddaan babal'ifannaa lafaatti jaamee jira. Hidhattoota kanneeniif konkolaataan humnoota mootummaatiin meeshaaleen dhufaafii akka jiru ragaa qabaachuu isaanii jiraattonni aanaa Fantaallee irra deebiin himachaa jiru. Bulchiinsi naannoo Oromiyaa hidhattoota Affaar irraa daangaa qaxxaamuruun lafa bulchiinsa Oromiyaa jala jirtu irra maadheeffatanii jiran kana deebisuuf karoora homaatu akka hin qabne jiraattonni himachaa jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Asabaatti raayyaan ittisa mootummaa Itoophiyaa lixa Oromiyaatti babbaafamee dargaggoo Qannoo Efreem Jaamuu rasaasaan ajjeesee jiraachuun gabaafame. Dargaggoon Qannoo Efreem barataa Yuunivarsiitii Wallaggaa waggaa 4ffaa damee barnoota Paabilik Adiministireeshinii eebbifamaa bara kanaa ture. Sababa COVID-19dhaan gara bakka dhaloota isaa Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Asabaatti deebi'ee kan ture yeroo ta'u tibba kana badii tokko malee qe'ee abbaa isaa irratti rasaasa waraana mootummaatiin ajjeefame. Obbo Abdii Huseen warreen bara afaan Oromoo raadiyoo cabsa ja'ansan dhiibbaa yeroo sanii irraa jirtu irraa ka'uudhaan Moqdishootti baqatanii waahila isaa Ayyuub Abubakar wajjin ta'uun tamsaasa raadiyoo afaan Oromoo biyya Moqdishoo irraa dabarsaa turedha. Erga Ayyuub Abubakar mootummaan Hayila Sillaasee nama itti bitee ajjeesee booda nama bakka Ayyuub bu'ee hojii san itti fufaa turedha. Erga mootummaan Somaalee jigee booda Obbo Abdii Huseen maatii isaa fudhachuun gara Itoophiyaatti deebi'ee ji'a 9 eega hidhan booda gad lakkisan. Eegasiis miidiyaa Itoophiyaa keessa nama hojjechaa turedha. Eega mootummaan Yaadig dhufee Itoophiyaa ba'ee Ameerikatti galee osoo jiraachaa jiru amriin Rabbiitti dhuftee gara fuula Rabbii godaanee jira. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiileen oduu warraa isiniif dhiyeessina kana fakkaataa waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna.